Yoya harka fuuni ashama ortoota fi kabjamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isin jenna odeeffannoo guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo kenna guyyaadhaa keessatti odeeffannoo gammachiisaa tokkos qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaa hordoftoota fi kabjamtoota maatii jiru miidiyaa asumaan gara odeeffannoo keenya isin dabarsinaa. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya. Arsida simiti, harar gela simiti, wallaga simiti, Oromo da biti denya ho. Weellisaa beekamaa fi qabsaa uummata Oromoo keessatti gurra jabaa kan qabu artist Kadir Martuu dararaa yeroo dheeraaf irratti raawwatameen dhiibamee biyya UK magaalaa Manchester Hospital General keessatti wal'aanamaa jiraachuu hime. Artist Kadir Martuu sababa qabsoo uummata Oromootiif jecha reebicha waggaa 19 dura tika Itoophiyaa irratti raawwatameen cinaachi koo bitaa sadii na miidhame jire. Arna bulkul dana dukkuba waggaa 19 dhibee kana dhukkubfadhee waliin jiraadhe kan jedhu weellisaan dhaloota qubee biratti fudhatama olaanaa qabu kun yeroo ammaa dhibeen kun itti hammaatuudhaan cinaachi isaa kulkulee dhukkubaa jiraachuu yaaddoo qabu OMN'if bilbilaan hime. Biyya cinaacha sadii ayee raawwatan waggaa 19 kulkuleetiin obsee deemee jechuudha. Humni tika Itoophiyaa ijji qabsoo akka baasuuf reebichaa fi dararaa garagaraa irratti raawwatan jechuudhaan dararaa isa irratti raawwatame kan ibsu artist Kadir Martuu icciitii kennuu dhabuu kootiif cinaachi koo caccabe jedhe. Durru kutamaan wanni gaafa hojjedhus icciitii baasiidha. Icciitiin qabsoodhaa akka icciitii hin baasu. Abbummaan icciitii kanaatu waan ta'eef icciitii gartee baasuu fi baasuu dhabuu irratti dhugaa dubbachuu fi dhugaa dubbachuu dhabuu irratti akka nama kaaniituma na caccabsan dameeti kan na tumaa baay'ee kan bitira kan. Yeroo hedduu TPLF dararaa garagaraa irratti raawwataa turuu yaadachiisuun kun aarsaa qabsoo uummata kootiif kafaledha jedhama. Mirga uummata isaatiif akka falmu kan dubbatu artist Kadir Martuu namni mirga uumamaa argateen kabajamee jiraachuu qaba jedhama. Yeroo ammaa biyya UK magaalaa Manchester Hospital General keessatti wal'aanamaa jiraachuu himee jira. Uummata Oromootti maal dhaammatta jedhamee gaafii Kadir Martuu gaafatameef ani biyya kootiif maal godhe jedhee malee biyya koo maal naaf gooti jedhee hin beeku. Garuu uummanni Oromoo ilma isaa akkaataa kunuunsu inni beeka jechuudhaan yaadasaa goolabe. Ani takka bilisitii maal naa gootee Cik gafade, ofile gafade, ini maule gafade. Ani bijeti yaf maling gole jeti of gafada. Aye. Sabni khiyaman na gole jeti takka gafi khanof gafade. Ali maling sabakiyya gole mali. I am human, itina mana. I love woman jechutina mana. Mirga dalam kamu Oromo manin Oromo ni punya orang tahun pehun kami kamu pada umpe tanah kanate seni Oromo ni masa ni biar tanah sericasa akak berundif kan lisan ni isintu biar kagawan sericaka seni kana akak buat sericaka seni isintu biar sericaka seni semua tu Dutun isu sarena bagu difatenganu wakawan. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa dhimma artistii kabajamaa fi jaalatamaa artist Kadir Martuutiin wal qabatee oduu gammachiisaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduun gammachiisaan keenyas abbaan qabeenyaa yaadataa Junaydii dhukkubsachuu artist Kadir Martuu wal qabatee Kadir dhimma kee hundaa anatu siif jira itti gaafatamummaa guutuu anatu siif fudhata jechuudhaan beellamaa seeneef jira. Artist Kadir Martuus bakka ciisee ol ka'uudhaan miira gammachuutiin karaa fuula Feesbuukii isaatiin galateeffatee jira. Obbo yaadataa Junaydii rabbiin umrii isinaaf dhiyeessu Kadir Martuu keenyas rabbiin haa fayyisu jennaa ergaa Kadir Martuutti isin dabarsina. Ulfaata uummata Oromoo jiraadha kan kiristaana
kan muslimaa, kan waaqeffataa, kan protestaantii hundi, kan sabaa sablammii hundi, kan Itoophiyaa hundi, kan Afrikaa hundi, kan Oromiyaa hundi, kan addunyaa hundi dhalli namaa haa jiraatu. Ani kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii waa hunda kan ka'e naatu siif cufa naan jedhanii jiru. Obbo Yaadataadhaaf Rabbi naa kadhadhaa, akka amantii keessanitti naa galatoomfadhaa. Waa hunda naatu siif cufa jedhanii jiran. Waa hunda naatu siif taha jedhanii jiran waan ta'eef kana booda waan tokkotti rakkatanii hin ciqqamina waa'ee kan kootti. Yaadataadhaaf Rabbi naa kadhadhaa, naa galatoomfadhaa. Anilleen maqaa keessaniin, maqaa uummata Oromoo kabajaman, maqaa mootummaa Itoophiyaatiin, maqaa mootummaa Oromiyaatiin, maqaa qabsaa'ota uummata Oromoo hundumaan galateeffadheetiin jira. Isinis naa galateeffadhaa. Dhaan isiniin jaa kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii. Akkuma kaleessa ilkaan kan koo tolchanitti arraas fayyadama kiyyaaf waa hunda kan keenyaatu cufa jedhanii beellama naa seenanii jiru. Kanaaf isinis naaf ulfaadhaa, isa immoo naa galateeffadhaa. Bye bye. Lammiileen Itoophiyaa rakkoo siyaasaa fi dinagdeetiin biyya bahanii biyya ollaa Itoophiyaa Jibuutii jiraatan labsii mootummaan Jibuutii namoonni heeyyama jireenyaa hin qabne ji'a tokko keessatti akka bahan jedhu labseen hordofee rakkoo ulfaataa keessa jiraachuu dubbatu. Lammiileen Itoophiyaa akkuma hedduun lakkaa'aman Jibuutii keessa kan jiraatan yoo ta'u, hedduun isaanii heeyyama jireenyaa kanneen hin qabnedha. Labsii mootummaan Jibuutii baasee kana hordofee gara biyyaa galuudhaaf imbaasii Itoophiyaa jiraachuu lammii Itoophiyaa ta'e kan Jibuutii keessa jiraatu dubbatee jira. Kanaan dura boordiin filannoo biyyoolessaa akka hin sochoone yeroof kan dhorkee fi ji'oota 3 keessatti yaa'ii waliigalaa akka waamu kan hubachiifame addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan Abutiin raawwii hojii ji'oota 6 fi kallattii egeree irratti mari'achaa jiraachuu gareen Abutii kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin dorfamu beekse. Yeroon boordiin filannoo kenne xumuruuf guyyoota muraasa qofatu hafa. Yeroo kana keessatti Abutiin yaa'ii waliigalaa yoo hin waamne boordiin beekamtii bifa haaraan Abutiif kenne akka haqu hubachiisee ture. Gareen Abutii kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin dorfamu gama isaatiin Abutiin lammata akka jarmiyaa haaraatti hin galmoofneef ibsuun beekamtiin duraa Abutii qabu akka deebi'u gaafatee jira. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed gama isaaniitiin murtee boordii filannoo kabajuu dirqama ta'uu ibsuun kun yoo hin taane ta'e gara waraanaatti deebi'uu mallaa jechuudhaan kanaan dura akeekkachiisanii jiru. Labsiin wixinee lammiilee biyya alaa Itoophiyaa keessatti abbaa qabeenyummaa lafaa akka ta'an jechuun qophaa'ee heera biyyattii kan cabsu akkasumas uummata Oromoo kan miidhu ta'uu ogeeyyiin seeraa fi akkasumas xiinxalloonni dhimma hawaasummaa fi dinagdee himan. Labsiin kun lafa gara sadarkaa bittaa gurgurtaa gadi buusuu jedhu warri wixinichaa morman. Mootummaan immoo lammiilee alaa qabeenya isaanii fidanii biyya akka misoomsan gargaara jedha. Heera mootummaa Riippaabilika Federaal Dimokiraataa Itoophiyaa keewwata 40 jalatti lafti qabeenya waloo uummata Itoophiyaa kan hin gurguramnee fi kan hin jijjiiramne ta'uu tumamee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne kanumaan golamnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin nama walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayikii gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.